Sagantaan jalqabsiisa hojii ijaarsa manneenii Riil Isteetii Biraaytan Piroopartiis bakka keessummoonni sadarkaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee garaagaraa argamanitti gaggeeffameera. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan sadarkaa kantiibaa Aanaatti Hoogganaan Biiroo Pabilik Sarvisiifi Misooma Humna Namaa magaalaa Finfinnee Dooktar Jamaaluu Jambar mootummaan hanqina dhiyeessii manaa furuuf xiyyeeffannoo addaatiin hojjechaa jiraachuu ibsanii kanaanis bu'aan qabatamaan mul'achaa jiras jedhan. በከተማችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የቤት አቅርቦት ፍላጎት አለ። magaalaa keenya keessa fedhii dhiyeessii manaa olaanaatu jira. Fedhii kana guutuuf maloota garaagaraa fayyadamuun hojii dhiyeessii manneenii bal'aan hojjetamaa jira. Mootummaan baajata olaanaa misooma manneeniif ramaduun jiraattotaaf dabarsuun filmaata isa tokko yoo ta'u, dhaabbilee fi abbootii qabeenyaa tola ooltummaadhaan hirmaachisuunis manneen harka qalleeyyii haaromsuu fi haaraa ijaaruudhaan jiraattota keenyaaf dhiyeessii manaa dabalataa irratti hojjechaa turreerra. Damee Riil Isteetiinis bulchiinsi magaalaa abbootii qabeenyaaf lafa dhiyeessuudhaan misoomni manneenii bal'aan hojjetamaa tureera. Tumsa waloo fi abbootii qabeenyaatiin hojiiwwan hedduun damichaan hojjetamaniiru. Damee Riil Isteetiinis bulchiinsi magaalaa abbootii qabeenyaaf lafa dhiyeessuudhaan misoomni manneenii bal'aan hojjetamaa tureera. Tumsa waloo fi abbootii qabeenyaatiin hojiiwwan hedduun damichaan hojjetamaniiru. Hojii bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjechaa jiru kana keessatti qoodni damee dhuunfaa fi abbootii qabeenyaa Olaanaadha kan jedhan Dooktar Jamaaluun dhaabbilee akka Biraaytan Piroopartiis damicha irratti bobba'aniif deeggarsi barbaachisaan hundi kan taasifamu ta'uus dubbatan. ዛሬ በእናንተ ፊት የተፈረመው የአጋርነት ስምምነት waliigalteen tumsa waloo har'a mallatteeffame kunis mootummaan damee dhuunfaaf xiyyeeffannoo kenneef agarsiiftuudha. Dhaabbanni Biraaytan Tireeding akka biyyaattis ta'ee akka magaalaa Finfinneetti hojiiwwan damee garaagaraa irratti bobba'een bu'aa argamsiisee fi hojii namoomaa garaagaraa magaalattis deeggaraa tureen aantummaa argateen handhuura magaalaa keenyattis saffisaa fi qulqullinaan manneen ijaaree dhiyeessuuf kan isa dandeessisu lafti bulchiinsa magaalaatirraa dhiyaateefii jira. Carraa hojii bal'aa kan uumu piroojeektichaaf deeggarsi barbaachisaan kan taasifamuuf ta'a. Dhaabbanni Biraaytan Tireeding gara misooma manneeniitti ce'uun maqaa haaraa Biraaytan Piroopartiis Riil Isteet jedhuun hojii eegaluu kan ifoomsan hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Injiinar Feesal Mikaa'el Gamasaaniin rakkoo manneen jireenyaa magaalattii furuuf bakkeewwan garaagaraatti ijaarsa manneenii eegaluuf gara hojiitti seenuus dubbatan. እኛም በብራይተን ፕሮፐርቲስ በኩል የከተማዋን አዲስ ውብና ማራኪ ገጽታ በሚመጥን መልኩ magaalaa Finfinnee miidhagduu fi giddugala dippiloomaasii filatamtuu taatetti nutis karaa Biraaytan Piroopartiis bifa miidhagina magaalattii gituu fi sadarkaa ijaarsa idil-addunyaa eeggateen piroojeektiiwwan magaalattii fi miidhagina haaraa uuman qabannee dhiyaanneerra. Filannoon bakkaa fi bal'inni lafaa piroojeektichaas adda kan ta'edha. Handhuura magaalattii kan taanii naannoowwan Boolee Madaaniyalam, Boolee Mikaa'el, Bulbula Magganaanyaa fi Addabaabaayii Gaazeebootti lafa hektaara 5 ol ta'e irratti manneen appaartaamaa ammayyaa fi qulqullina isaanii eeggatan akkasumas moolii ammayyaa akka biyyaatti guddaa ta'e ijaaruu irratti argamna. Dhaabbatichi sagantaa eegalchiisa ijaarsa manneenii kanarratti rakkoo faayinaansii miseensota isaa furuuf waliigaltee dandeessisu baankii daldalaa Itoophiyaa waliin waliif mallatteesseera.